Anaan jireenya koo keessaa wanti na gaddisiisu baay'ee isaa jechuudha. Isa gaafa bokkaan roobu namoota gaggabaabotti mataattis roobee lafattis roobee inni lafaa ol ka'us mataa irratti gad roobutu baay'ee na gaddisiisa. Ani baga geessan isiniin jechuun dura al tokko carraa argadhe kanatti fayyadameeni zayitii fi buddeen gogaa fi mana kiraayee fi yaadannoo sammuu deeqaa tokko gaggeessa. Tole galatooma ani maqaan koo Abbaa Kuluuleen jedhama. Rakkinaa fi hiyyummaatu uummata keenya baadiyyaa qullaa qoraattii irra raffisaa waan jiruuf jedheeni ani uummata keenya baadiyyaa bakka bu'ee godina fagoorraa guyyaa tokko guutuu deemee as ga'ee akka carraa ta'e yeroo mana keessaa ba'ee haadhi manaan koo zayitii bittee hin galtu taanaanii amana warra kootiitti hin galeessi eegaa naan jedhe. Ani immoo ati hin galtu taana anumtiyyuu galuuf hin jedhaa sinii kaan ittiin jedhe. Bara kana silaa nama zayitii fedhee maatii isaa hiiku malee nama rakkoo biyya kanaa hiiku hin qabnu hedeeniti ittan fufee dhugaama isaa dubbachuuf immoo bara si'anaa kana qaaleensaan kan wal qabatu shunkurtii murree kattafaa hin jiru. Shunkurtii murree nu kattafaa kana qofaa miti. Amma durii uummanni baadiyyaa jechuudha. Dhadhaa gurguree zayitii bitee nyaataa jedhu. Amma garuu dhadhaa miti sangaa gurgurree iyyuu zayitii bitaa hin jiru. Kana qofaa miti. Uummanni baadiyyaa durii akkasuma jaarsi baadiyyaa sanatti talte gaabiitti kiisii hodhitii jedhu. Garuu amma gabareen sanatti talte gaabiitti kiisii hodhiti zayitii leetirii 5 bitattee mana keessa kaawwatti. Amma zayitii mi'aawurraa kan ka'e jechuudha. Ijoollee koo aannanee dammituu fuulanii edee moggaasaa jiru. Sababii zayitiin mi'aa'eef eefaan ayyaat xeenaa edee maqaa ijoollee kooti moggaasaa jiru. Kana qofaa miti. Amma jireenyi kun nutti cimuurraan kan ka'e qallachuu keessa ba'e surreetti bitan butaan taatti maxxanxaqaa kaawwachaa jira. Amma yeroo jireenya kana bifa deemsaan isinitti agarsiisu akkasittiin nu deemsisaa jira. Akkasittiin nu deemsisaa jira. Yeroo immoo bifa sagaleen isinitti himu akka jechuuni Baabaa daabboodhaan bittee daabboo miti muuziitti dabale nyaadhu. Barichatu bara daabboo muuzii ol keekaan nyaataniiti. Egaa dhugaama isaa dubbachuuf uummati baadiyyaa rakkoo hawaasummaan gubachaa jira. Amma dhimma karaa wal qabatu gaafa nuun magaalaa deemnu araqee dhufnee galaa hin jiru. Nadaajii dhufnee galaa jira. Maaliif akka fiinnee mana ga'eenyutti? Kan biraa immoo teekinooloojiin kan wal qabatu amma ijoolleen magaalaa akkuma dhalatteen feesbuukii banattee footoo kaatee poostotatti. Nuun garuu ijoolleen baadiyyaa akkuma dhalatteen dallaa banattee sa'a gadi yaaftee marga dhiisifatti. Kana qofaa miti. Baratti uummanni magaalaa teekinooloojiidhaan yuutuubii irraa haadha manaa buusee fuudhaa jirutti nuun reediyoon nu hojjechuu dide akka dhuufuu abbaa misgaanii xarrachaa olti. Kana qofaa miti firaa gubanneerra. Teekinooloojiidhaan baratti bokkaa roobsaa irra keessa nuun xilaa qabannee keessa deemnu dhabaa irra firaa. Jireenyi nutti ulfaateera. Amma keessuma ba'ee iyyuu jechuudha. Uummanni kun iyyummaa keessa waan jiruu fi bullee kaanee iyyummaa kana keessaa ba'uuf halkanii guyyaa hojjechuurraan kan ka'e yeroo itti aadamanarraa mucaa godhannu dhabaa jira. Garuu immoo iyyummaa keessaa ba'u miti. Laaqii mana keenya gajjallaa keessaa ba'uu nutti ulfaachaa jira. Biyya kana immoo jijjiiruuf jennee iyyummaa balleessuuf jennee ijoollee keenyaaf laabbisii bitnee kennaa akka isheen iyyummaa balleessituuf. Kana qofaa miti. Isin iyyummaa jettu waan baay'een duunee jirran manu. Ammani haadha manaa koo bulee kee liqii irraa liqeeffachuurraan kan ka'e maqaa haadha manaa kooti waal qo'ee deemu gaas. Maal kana dubbat ture? Amma teekinooloojii kanan baradheen guyyaa tokko magaalaa dhaqe. Yeroo magaalaa dhaqu guyyaa lama bulee nan mana tutturaayetii mana kana qulqulleessii naan jennaaniin mana qulqulleesseen amsoolaas miicee tiiviis lakkatti geesseen oomoodhaan miicaan guyyaa tokkotti baadiyyaatti nagashan. Yaa uummataa sa'aatii dheeraan qabnu balee yeroo baay'ee taphanna guddaa galatooma. Egaa akkuma viidiyoo argitanitti guyyaa har'aa oduu baay'ee nama gaddisiisu oduu gaddaatitu jira. Akkuma gaa viidiyoo kana argitanitti mucaa viidiyoo kana irratti argitan dhugaa nama baay'ee cimaa kan ta'e nama qoosawwan adda addaa
wantoota adda addaati irratti fakkeenya dhaloota dhufu fakkeenya dhaloonni dhufu barumsa hedduu irraa barate jedhamee nama eegamaa turedha, nama eegamaa jirudha. Haa ta'u malee guyyaa har'aa lubbuudhaan addunyaa kanarraa boqachuun gabaafamee jira. Lubbuun Oromoo kana isiniin jechuu hin danda'u. Ani yeroo baay'ee jechuudha Oromoon du'e jedhan kana dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Jechi du'a jedhamtu tun izi maala ta'e jechuun baay'ee tokko salphaa ta'ee jira jechuudha. Du'a jechuun du'a Oromoo jechuun baay'ee tokko salphaa handaaqqoodhaan tokko jechuudha. Har'as Oromoon du'e, borus Oromoon du'e. Oromoon qe'ee isaatirraa buqqa'e. Oromoon gandaan wal qoodu, Oromoon ganda sanirraa akkas ta'e, Oromoon ganda kana akkas ta'e, Oromoon du'e. Bakka kana qofa malee wanni biraan jiru jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa, baay'ee tokko wanta laphee nama cabsuudha. Namni boruu biyya jijjiira, dhaloonni nama kanarraa wantoota tokko barata jedhamee kan eegamu inni waggaa 2 waggaa 3 akkas dandeettiin isaa yoo gadi ba'ee ibsame gaafa inni akkas ba'ee dubbatame namummaan isaa boru dhaloota dhufuuf barumsa ta'aadhaan beekame inni maal ta'a boru du'eet argama jechuudha. Dhugaa jechaa Hacaaluun jedhe keessatti tokko kan nin yaadadhu yeroo baay'ee handu'e obbaafatee jedhe. Kana jechuun kan du'e obbaafatee jechuun kan du'e Oromoon du'e homaa sin dhagahu homaa sin argu yaada tokko malee nagaadhaan ciisee jira jechuudha. Kanaaf nuyi har'as jechuudha Oromoon du'a bichaadha. Oromoon kutaa 11 Oromoon mee Oromoon waan kana ta'e Oromoon karaa kana sadarkaa kanarra ga'e jedhamee kan ibsame hin jiru. Oromoon du'e asittis Oromoon du'e asittis aartiin du'e asittis Oromoon du'e bichaadha. Kanaaf dhugaa na baay'ee tokko laphee kiyya na cabsee baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namoonni boruu fakkeenya dhaloota dhufuuf ta'an jedhamee yaadataman abdataman du'e jedhanii yoo gabaasan du'e jedhanii yoo himan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa maatii isaatii fi firoottan isaatiif Waaqayyo jajjabinaa kennu, lubbuu isaa Waaqayyoon mirga qulqulloota isaa oolchuun jedhanii Oromoo hundaaf jajjabina hawwa.